Ashamaa harka fuunee hordoftoota chaanaalii Alamtuu akkam nagaa keessanii ani nagaa obboleettiin keessanii baga nagaa taatanii lafa jirtanitti waaqayyoon sin eegee guyyaa keessatti sa'aatii sekeendii keessatti tikfamtanii baga har'a geessanii siniin jedhaa tole nagaa kootti aasuudhaan warroonni hordoftoonni koo hundumti keessaniyyuu kallattii hundumaa viidiyoon ani gadi lakkisu laayikii sheerii gochaa jirtan hedduu takka galatoomaa akkasuma immoo warroonni maatii naaf ta'a jirtanis hedduu takka galatoomaa siniin jedha galanni keessan hedduu guddaadha. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa siniin jedha akkasuma warroonni illee YouTube chaanaalii kootiif aaraa taatan asumaan gara maatii kootti dabalamaa siniin jedha maatii naaf ta'i. Wal jajjabeessuun keenya ittuma hafuufu siniin jedha. Egaa kanatti aansee oduu baay'ee nama gaddisiisu baroota keessatti guyyoota keessattuu bara 2015 kana keessatti waan ulfaataa fi yaaddeessaa biyya keenya keessatti kallattii hunduma biyyoota garaagaraa keessattuu warroota dargaggeeyyii ta'an gubbaarratti dhugaa du'a baay'ee fokkisaa kan ta'e jechaadha. Hundumtuu numa du'a garuu obboleessa keenya kana suuraa isaa kan argitan kana barataa yuunivarsiitii Ambooti. Barataa yuunivarsiitii Amboo ta'e otoo barachaa jiru maatii isaa biraa barnootaaf kan deemedha. Garuu immoo wanti isa qunnamee balaa tasaatiin kaleessa lubbuun isaa dabartee jirti. Balaan ittiin lafa kanarraa ittiin godaanan egaa obboloota koo namaaf hin galu akkatti lafa kanarraa ka'anii obboleessi keenya kun haadha isaa biraa kan inni deeme barnoota qormaata fudhachuudha. Garuu hin milkoofne dacheen kun haal takkaan ibiddaan liqimsite lubbuun isaa kan ittiin darbe eenyuudhaan ibsaadhaan darbe ibsaatu qabatee lubbuu isaa kana balleesse jechaadha. Baay'ee nama gaddisiisuu fi baay'ee nama boochisuu jechaadha. Egaa tokko obboleessa tokkos immoo dheengaddadha kan inni immoo biyya Yaman keessatti dabba gaaziitiin kan du'edha. Innis akkuma obboleettii keenya Ayaatuub lafa kanarraa akkatti deemnu fi akkatti kaanu hin beeknu. Guyyaa waamicha keenyas hin beeknu obboloota kooyi akkatti waamamnus hin beeknu. Garuu waaqayyo yoo isin jaallate balaa tasaa isinirraa haa qabu. Dhugaa akkuma amantii keessanitti gara waaqayyoof gara itti amantan sanatti iyyadhaa oolaa isiniin jedha. Balaa tasaa balaa konkolaataa balaa kallattii baay'eetu jira. Kanuma hunduma keessaayyuu rabbiin sinaa oolfatu oolaa isiniin jedha. Warra du'eef immoo qonnaa maatii isaaniitiif jajjabina haa ta'u. Waan baay'ee nama gaddisiisu haati tokkicha ishee kana barsiifachuudhaaf keessattuu beektu ijoolleen baadiyyaa warroonni baadiyyaa jechaadha. Kun tokkichadha kan qabdu tokkicha ishee kana barsiifachuudhaaf akkaataa hedduu jireenya amma qaala'e kana keessatti egaa wanti waaqayyoon komatan hin jiru wanti inni godhe hundinuu gaariidha. Qaasiraa itti deemtee mucaan koo boru naa darbaa fi mucaa kooti yoo darbee naafis hin darbaa karaa ilmoo kootiin jettee baay'ee waan nama gaddisiisudha jechaadha. Karaa ilmoo koo kanaan naa darba jettee ilmoo ishee dhattee ibiddatti gubatte maal godhuree otoo beekanii itti deemanii hin gubatanii. Gaa jireenyi aduu gadii kun yeroodhaaf gaarii fakkaatti garuu akkatti bakka itti nama gattus hin beekani. Waaqayyo lafa isin jirtanitti tiksee gaarii isiniif haa ta'u. Barsiifattee osoo galmaan hin ga'atiin ibiddi balaan tasaa ilmoo fi haadha gargar baasee jajjabina haa ta'u firoota hundumaaf jajjabina isaaf immoo boqonnaa waaqayyo boqonnaa kennuufi. Malee wanti jedhan hin jiru siniin jedha. Kun waan baay'ee nama gaddisiisuu fi waan baay'ee nama cabsu waan baay'ee nama boochisuu keessattuu bara kana keessatti lubbuun dhalootaa jigsaadhuma ta'ee jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Gadda ofii akka itti ibsatan nama dhibachaadha.
Egaa waan hundumaafiyyuu wanni inni godhe murtoo inni namaan murteesse gaariidha jedhanii yoo fudhatan malee gaarii miti yoo jedhani hin ta'u. Wanti inni jedhe hoo gaariidha yoo jedhan gaariidha. Maal godhure wanti godhanis hin jiru. Gaabboleessa keenya isa Dabbaa Gaazitiin lubbuunsaa dabartes maatii isaa firoosaatiif jajjabina haa ta'u. Maatii hundumaafuu jajjabina haa ta'u isiniin jedha. Obboleessa keenya balaa tasaa kan ibsaatiin lubbuunsaa dabarte. Kanaafis jajjabina maatii isaatiif isaafis haa ta'u boqonnaa isaaniif haa kennu wanti godhamu waan hin jirreef. Waaqayyo immoo lafa isin jirtanitti hunduma keessan haa eegu. Obboloota koo lafa jirtanitti adaraa gooftaa keessan kadhadhaa akkuma amantii keessanitti rabbii keessanitti yaa'e. Keessattuu biyya ormaa keessatti balaan akkasii akkasin irra hin geenye sinaa eegu rabbii ammallee sinaa eegu jabaadha jajjabaadha waaqayyoon kadhachuutti. Yerittii fi guyyittiin guyyaadhumaa fakkaatti wanti hundumtuu jijjiiramte dhaloonni lafarraa ka'aa jira. Wanti godhanis hin jiru waan ta'eef jajjabina isaaniif maatii isaaniitiif haa kennu isiniin jedhaa. Hordoftoota chaanaalii koo hunduma keessaniyyuu like share gochuudhaan adaraa kadhata keessan ittuma fufaa kadhadhaa isiniin jedha. Lafa jirtanitti waaqayyoon sinaa eegu. Maatii mucaa ijoollee keenya kanaaf immoo jajjabina haa kennuufi. Isaaniif immoo boqonnaa kennuufi mootummaa isaa haa dhaalchisu. Rabbiin jannata isaan haa qananiisu. Isa lafarraa kana dhaban isa olii haa argatanii jechuun barbaada. Galatoomaa.